بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، إخواني وأخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربي قرتي قويا الرا قرتي ولن نديبسي أما خيري تنولين قودة فرشو نومي جيسي bakka yuutu bakka jirtanittu nagaaf rahmanni rabbi isin bira jiraatu, tikni rabbiitii fi araaramni isaa isin bira jiraatu, satri rabbii guddaatii fi wanni haajaa teessanii isinii ba'uudhaan rabbi isin bira dhaabbatu isiniin jenna. Hawaasa keenya bakka jirtanittu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ammallee itti deebine guyyaan irraa guyyaa gammachuu, guyyaa bareedaa, guyyaa gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni'maa isaatiin nu qanansiise, ammallee waa rabbii wal bira teenyee waa rabbii walii dabarsuudhaaf rabbi nu mijjeesse alhamdulillahi jenna. Wanni guyyaa irraa qabannee isin dhiyaannee rabbiin galanni haa ga'u. Haalaa fi amala toluun qiimaan isaa yookaan miizanni isaa islaamummaa keessatti maali? Al-akhlaaqul hasana, makaarimul akhlaaq jechuudhaan ka beekamu haalli fi amalli gaariin mee qooda maal namaa tahaa, maal rabbi biratti gartee namaa buusaa, jiruu duniyaa keessattoo faayidaan isaa maali? Namni tokko yoo gartanii akhlaaqa qabaatee haalaaf amala gaarii qabaatee haalaaf amala gaarii irratti jiraatee haasawa isaatii fi hojii isaatii fi yaada isaa hundaahu karaa gartanii dhaamsa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nuu dhaaman irratti jiruu ofii tolchuudhaan yoo ka gartanii deebnu taate haasawa keenya keessatti, yaada keenya keessatti, waan hojjannu hunda keessatti haalaa fi amalli gaariin qooda guddaa jiruu keenya keessaa qabaachuu qaba. Haalaa fi amalli gaariin islaamummaa guutuu ta'ee argama. Waan jedhu maaddaa kana qabannee isinii dhihaanne rabbi warra gartee waan dhagahetti hojjate waan agartee khayrii taatee duniyaa keessa jirtu hunda isiirraa qooda guddaa fudhatee itti fayyadatee duniyaa fi akhiraa milkaa'e rabbi nu haa godhu. Al-akhlaaqul hasana, makaarim al-akhlaaq yookaan haala bareedaa jechuun haalaa fi amala gaarii qabaatanii irratti jiraatu jechuun mee waan isiin afaan arabaatti fakkaattu jechi kun afaan arabaatti kaayoon isaa maal akka ta'e lugaa afaan arabaatitti yookiin irra deebinee ilaalla. Al-akhlaaqu huwa jam'u khuluq, haala gaarii jechuudhaan beekama. Wal khuluqu haala gaarii jechuun agartee namni haala gaarii irratti jiraachuun huwa tab'u was-sijiyyatu wal-muru'a, haala gartanii tolfatanii amala gaariidhaan namaa wajji jiraatanii jiruun bareedduun namarraa mul'achuutu haala gaarii jedhamaa je. Wa haqiiqatuhu, akkasuma gartee haqiiqaan isaallee dhugaan ka namarraa mul'atullee je anna suurata al-insaani al-baaxina hiya nafsuhu wa suuratuhu wa awsaafuhu, waan namni kun ittiin beekamee akhlaaqa gaarii qaba namni kun jechuun isarraa mul'atee nama gariifaa rabbiin tolchee fi haalaa fi amalli bareedaan isarraa haasawa jechuu osoo abbaan hin haasa'in haalaa fi amalli gaariin isarraa haasa'eeti si waama jechuu, jaalala isaatti si waama, isa kana maxxanfachuutti si waama, yoonni haajaa qabaate bira dhaabbachuutti si waama. Akkamitti nama akkasii taanee jiraanna jechuudhaaf haala isaa kana beekuun barbaachisaadha jechuu. Wa ma'aaniha al-mukhtasati biha bimanzilati al-khuluqi li suuratika adh-dhaahira, suuraa kanke yookaan uumaa kanke fakkaataa namatti mul'atu kana ka zaahira sirraa mul'atu kana akkamitti haalli gaariin isarraa akka maddu godhuu dandeessaa waan jedhutu gartee akhlaaqa gaarii jedhama. Afaan arabaa keessatti namni tokko yoo gartee haala gaarii fi amala gaarii irra jiraate akkaataan namni achi silaalee si argu, akkaataan agartee haasawa kan kee namni dhaggeeffatu, akkaataan gartee hojii kee namni sirraa jaallatee jiruun tanteetii fi namni naannawa kan kee jiraatu hundi isaatu si wajji bareedu haala gaarii sirraa mul'atuu qabu saniini santu gartanii khuluqa jedhama jecha irratti dubbatan jechuudha. Ulamaan islaamaa obboleeyyan keenya akkuma gartanii qaamuusa keessatti dubbatamee jiru al-qaamuus al-muhiit lil-Fayruuz Abaadi wakadhalika fi lisaani al-arab, kitaaba gartee ammallee lisaani al-arab jedhamu libni manzuur ka gartee kaa'ee jiru. wal-khuluqu wal-khalqu fi al-asli waahidun, khuluqaa fi gartee yoo gartanii khuluqa jettellee yoo gartanii khalqi jettellee maanaa tokko fudhata yeroo hedduu irra guddaan isaadha jechuu. Kanaaf agartee lugaa arabaatti kanaan beekama. Ammoo kaayoo afaan arabaatti yoo gartanii beekne eegasii kaayoo shari'aatto gizee hedduu bakka kana adda baaseetiin hima. Yeroo hedduu afaan arabaa maal nu barbaachise nuti ummata Oromooti yoo ka jennu taate fakkeenyaaf
kaayoo jechi jaallatamaan kun afaan arabaatiin itti kaayame san afaan keenyatti deebifnee fahamuu jedhama lugaa arabaa jechuun yookaan immoo istilaaxatti shari'aanoo maal irraa fedha kaayoo shari'aa keessatti dubbiin kun maal fakkaatti yoo ka jennu taate immoo ma'ana al-akhlaaqi istilaaxan mee shari'aan immoo haala gaarii qabaachuu keessatti maal agartanii ka fakkaatutti hiikee jira jechuudhaan arrafahu al-jarjaaniyyu sheekh al-imaam al-jarjaanii namni jedham الخلق أو الخلق بأنه عبارة عن هيئة النفس الراسخة في الإنسان حال بريدو وما قرتيس كيسا قد دابته ظاهرة كان كيكا نافي كيسا كان كي اللي تلچو دندوتو حال غاري جدما التي تصدر عنها الأفعال بسهولة وصوات في الركن وصوات في انچنكنه ديمسا كان كيترا حاسوا كيترا كنو كيترا فدچو كيترا وان هتو غرتني جرو كان كيتنا انو هندرا حال غاري ملچو داجي شريعه غرتني اسلاما كيستي جالتمو كوني جچو كناف غرتني مال جدن ورؤيته فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا حسنا يو نسر ملة سن هجيتا يجچو hojii gaarii at hojjettu sanitti si waama haalli bareedaan kun jechu keessa kan keetirraa waan madduuf jecha osoo karaa deemtuu karaarraa waan ajaa fuudhuun osoo deemtuu nama kufe harka qabdee gargaaruun osoo deemtuu miskiina argitee waa itti kennitee waliin rakkachuun kan keessun haala osoo ati of hin cinqin osoo ati of goggodhuun barbaadin sirraa mul'atuudhaan namni gartee ilaalee irratti si jaallatu haala akkanaa kanatu barbaadamaadha jedhama jechu kanaaf agartanii yoo ammoo hojiin fokkataan sirraa mul'ate yoo haasawa keerraa wanni fokkataan mul'ate wanni hin taane afaan keetirraa kadeemu taate harka keetirraa illee wanni hin taane kadeemu taate fuuluma kan kee kanarraa jechuu akka fuula abuusa godhanii walitti guduunfanii yeroo hedduu gartanii cinqaadhaa fi jibbaadhaa fi haala adda addaatiin fuula guuruu yoo sirraa mul'ate osoo ati hin dubbatin namni si jibba jechuu osoo ati waan takka nama godhin namni si sodaata jechuu maal isa namni kana akkamisiin jedhee si sodaata waan namarraa akkasitti argamu sani akkamitti tolfattaa akkamitti qaceelfattaa fayakuunu dhaalika yoo ka haalli kan kee akkana ta'u taate haala fokkataa jedhamuun isaa kanarraa beekama jeen yakuunu masdaruhu dhaalika khuluqan sayyi'an haala fokkataa qaba abalu nama namnitti dhiyaatuu danda'uu miti sinjaan bargana harkaan illee nama dhoyne ganaa gartee arrabaan illee nama tuqne jiruu kan keerraa waan maddusan hojii keerraa waan mul'atusan namni ilaalee achumas sodaatee achumas jibba jechu kanaaf agartanii ulamaa'in islaamaa akhlaaqa agartanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti nu yaamee quraana keessatti rasuula isaatiin faarse kaganaa agartee akka ajaa'ibaatti hadiisa isaa yoo xiqqaate darsii agartanii 49 inshallah irraa kajeella darsii kana keessatti wanni quraanni fi hadiisni fi haalli sahaabaan rasuulaa irra jiraatanii sababaa isanii darajaa gurguddoo duniyaatti argatanii akhiratti illee jannatatti hin argatan sun haala agartee rabbiin guddaan itti nu yaamee jiru jechu ولذلك عرفه ابن مسكوي بقوله والجي ابن مسكوهين وانجدي الخلق حال النفس خلق غاري حال بريدا جچونجي يعني غرتي جروءات الرت ارغمت سناجي داعيه لها الى افعالها يوسي كيس جرات اومات ربي سيكن اني كرا لما نرغما توكو اوما ربي رتس اوموني حال غاري كان ارغچو دنديسا كن طبيعاكيتي يجچو kasbii guddaa sirraan barbaadu rabbitu irratti nama uuma rabbitu gartee qooda guddaa irraa sii kenna jechuu akkuma namni gariin haalli isaa owwaadha gariin nama haalli isaa qabbanaadha gariin nama waan ati irraa barbaaddu bira dabree haasa'eeti hatin barbaanne illee itti dabalee haya bas ga'ee fahamne callisisin jaan namni gariin immoo wama irraa barbaadamu sana ibsuun danda'u haasa'ee jechuu namni gariin immoo waan irraa barbaadamu bicha haasa'eeti waan irraan barbaadamne beekee irraa dhaabbata jechuu haala kanaa kana gartee kaati gartee xabi'aan keetii fi amalli kan kee itti si waamuu danda'u ka agartanii ammallee si keessa wanni maddu sun hojiidhaan illee sirraa maddee sirraa argamsiisuu danda'u santu haala gartanii bareedduu jedhamaa jiran وهذه الحال تنقسم إلى قسمين قود لمت قودمتي جانسين كن منها ما يكون طبيعيا وانما اللي قرتي اومات رب الرتس اومو من أصل المزاج ومم ربنا الرسك عيدي قافي فوق كان كيرتي أمر رأيجت أخلاق بريدات وساترة كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب أو نحو محبة يو غرتني نميتو غرتني كأي وان توكو غرتي سيغودي حالي كان كيسون دفع انفعالة
dallantee daftee owwitee wamaxinnoo owwuun geenye tokkoof dallantee gartee nama jibbisiisu waan hin fokkataa sirraan barbaadamne tokko fidu yookaan immoo obsitee taa'u haala kana keessatti waan fassaramutu akhlaaqa gartanii gaarii jedhamee shari'aa rabbii guddaa keessatti gartanii irraa dubbatama kun egaa waan xabi'aa gartanii shari'aan rabbii guddaa itti nu waame keessatti ilaalama obboleeyyan keenya amma gartanii gara taariifa gartanii mawduu'a isaa yoo dhagne ilmun mawduu'uhu أحكام قيمة تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح يعني هالا غاري جتشون أملا غاري جتشون كيلمنا ما توكو غرتني موضوع كان غرتني برتشودان كسبت يوصل رب رتسن أومن اللي كسبت نما غاري رافدت أتلي أكابلو كان تيتين هالا كان رتم اللتشوك أبا جتشودان كاتبه كم تتهاجان تعريف نساتوكو إراكنا جتشو تلمتا أمو غرتني yoo agartee silaahu rabbi sii kenne jajjabaattee irratti kfachuu fi ziyaadaa waan jaallatamaa ta'e nama sii olii wafooqa kulli dhii ilmin aliim akkuma rabbi jeetti nama sii olii sana irratti fudhattee ammallee itti dabalataa deemu li'anna agartee akhlaaqni irra hedduun isaa bakkinni irraa maddu ilmii qabaachuu irraa madda yoo uumaa rabbi sii kennee haala bareedduu rabbi sii kenne ilmii barachuudhaan itti dabalataa akkasumallee gartanii waan namni gaggaariin sirra caalu godhu san atillee gartanii goota jechuu gizee hedduu wanni gartee nama si olitti hidhachuun isaa fokkatu horii bichaa keessatti jama osoo rabbi horii siin kennin akka nama qabeessa akka nama dureessa of godhuun suni ni fokkataa jiran maaliif jennaan rabbachiin sin geenye duuba tasannu'a jedhama osoon qabaanne of quubsu yaani laabisu sawbai dhuurin jedhan uffata gartanii sobaa lama uffate jedhan ka ofii gabbataan ta'in uffata ofitti tuulee gabbataa uffakkeessu kanuma taajira tartee qabeenya abbaa qabeenyaan ta'in akka abbaa qabeenyaa of godhaatu magartanii boonaa deemu abbaa qabeenyaatiif boonin hayyamamu ati ammoo kan kee yeroo lama fokkata jechuu rabbi guddaa birattillee haala akka malee gartanii fokkataatii jechuu mawduu'ul akhlaaq haala gaarii qabaachuun kuni kullu maa yattasilu bi'amali ilmuslimi wa nashaatihi yoo haala gaariif amala gaarii siin jedhan waan hayaata keetti rarra'u hunda keessa seena jedhan waan ati tokko lama bichaa jettee eeggattuu miti keessaa mul'achuu qaba haasawa kan kee keessa hojii kan kee keessa waan ati warraa fi ijoollee teetii wajjin ollaa fi biyya keetii wajjin sii fi darasaa fi sheeka jidduutti haala gartanii karaa deemtuu fi haala biyya jirtuun yeroo dadhabbii keetiitii fi yeroo gammachuu keetii yeroo dallansuu keetii yeroo mirqaana keetii yeroo beela keetiitiif yeroo quufa keetii akhlaaqni gaariin si biraa mul'achuu fi waa hunda keessatti argamuu qabaa jedhan wakadhalika maa yata'allaqu bi'alaaqatihi birabbihi eega gartanii siifi nama jidduutti illee haalli gaariin akkana sirraa barbaadame siif rabbi jidduutti hoo haala akkamii qabaachuu qabda kan jedhu akkasumatti mallee gartee namaa dhufa jechuu وعلاقته مع نفسه لبود مكان كيتي وجنو جتشو وكذلك من بني جنسه وما يحيط به حتى من حيوان وجماد جدا يعني سبحان الله حيوانا في مكا في قرتني واللبون قبل اللي يواسما فما وف جبتي دلنتي مكا تقول وفتي جزكتي haalli kan kee wayitu keessa jira jechuu garsiisa insha Allah taala haala babbareedaa gartee rabbiin waa kennu kana irratti gaa insha Allah taala kana laachise yoo rabbi jedhe mee haalli babbareedduun maal fakkaatti faayidaan isii duniyaa fi akhiraa maal fakkaatti ka jedhu walit deebina wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh أبو أمامة ربنا الرها جالته رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجي نمنتك آخي ناب قرال لافنه خقود آخي ننقبجنه نور راهيمتي صحيح الأدب المفرد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقنا نغرتني لما تاكما سنين جنة بقى ديبتني بقى ديبني الأخلاق الحسنة أول درا غرتي حالا غاري في أمل غاري جدمو هو الامتثال لأوامر الله جل وعلا في الأوامر والنواهي أمر ربي قدان سأجج سنة قوتتشون وان ربين الراس دوودان سأجج سنة ردابتشون أولا غرتني حالا غاريات ربي وجك أباتشو قبدو جرن مالي في جنان قرآن في حديثني هدو غرتني بابا كان رتب اللي سيدو باتجرا gizee hedduu bakkati haala gaarii qabaachuu keetti of laaltu
bakki ati immoo gartanii haala hamtuu qabaachuu keetti of mazzanuu qabdu yeroo gartanii ati rabbii kan keetii wajjin mu'aamalaa gootu ati awwalan garbicha rabbii guddaati yookaan garbittii rabbii guddaati rabbiin ni'maa hedduu si qanansiise osoo gartanii waan takka godhisin hin jedhin osoo ibaadaatti sin ajajin bada'a bin ni'ma rabbiin gartanii ni'maadhaan si jalqabe qabla an ya'muraka bil waajibaat osoo dirqamatti sin ajajin rabbiin gartee ni'maa hedduudhaan nu qanansiise jechuu eega garaa haadha keenyaati fe'e dugda abbaa keenya irraa baanee garaa haadha keenyaatti dabarreen booda achi jalqabee rabbiin keenya ni'maa hedduudhaan nu qanansiisaa ture kanaafuu ni'maa kana kaffaluudhaaf osoo yaanneehu akkamiin rabbii kana guddaa wajjin ni'maa isaa kana qananii isaa kana akkamitti gartanii bakkaan gahuu dandeessa haala gaarii rabbii wajji qabaachuudhaan akkasuma gartee amala gaarii rabbii wajji qabaachuudhaan qur'aanni fi hadiisni maallaan jedhe egaa kana dura akkuma waliin beeknu qur'aanumaaf hadiisni kunuu na ajajaa jira jechuu nama beekutu ajaja jala deema jechuu yoo ajajuma kana afaan hin beekne yoo qur'aanni bar bakka kanatti akkas naan jee yoo gartanii bakka kanatti akkas na dhowwe jechuu nuti hin beekne bakki rakkoon keenya jirtu bakka tana malee qur'aana rabbii beeknee dinne jechaa miti kanaafuu nuti gaarii jirra jennee of faarsuun duratti maal amri rabbii guunnee jirra maal amri rabbii dinnee jirra ka jedhu ولذلك قال الله جل وعلا ربي قرآن كيست مالون جدا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ربي قدان جاء سبحانه وتعالى يأمر نياجا جاغرتني غربوتنسا بالعدل والكتا هججو والكتا تبجو حق عن ديمو ججو عدل دان ديمو كانن مكيا متي كان كنكيا kun kan nama birooti jecha osoo hin taane walqixxummaadhaan agartanii jiraadhaa je wal ihsaani ihsaanatti gartee isin ajaje je ihsaana jechuun jamiica maa yuhibbuhu Allah wa yardaah min al-aqwaali wal afcaali adh-dhaahirati wal baaxina jedhan jechaa fi hojiidhaa fi kasirraa mul'atuu fi ka qalbii keessaati qabdu walitti ihsaana jedhama guutuu akkanaa kana guuttatanii qabaachuun jechuu wa itaa'i dhil qurbaa aanaa kan keetiif rahmata goote aanaa kan keetiif illee gartanii waan sila barbaadamu sana gartanii godhu wayanhaa anil fahshaa'i wal munkari wal baghi akkasuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan hamtuu irraa si dhowweeti waan fofokkattuu fi wasana dabruutti gartanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraa si dhowwe jechuu aayanni kun haadha aayatoowwaniitii jedhama maaliif sadiitti si ajajjeeti aayanni tokkittiin tun waa sadii irraa si dhowwite ya'muru bil adliin adliitti si ajajje walqixaan dubbadhaa walqixaan hojjedhaa walqixaan murteeysa horii fudhachuudhaa fi fuula namaa laaluudhaan murtiin jallisina maal jedhe aayata biraa keessatti rabbiin وإذا قلتم فعدلوا ولو على أنفسكم yoo ofumaa keessanii dogongorri wayii isin irratti argame micciirtanii namarra kaa'uudhaan yaalina hattaa namni ati haqa isaa himuu fi qabdu yoo warra kee ta'e illee yoo ilmaan kee ta'e illee ani nama guddaadha akkam jedheetiin badii tan ofirra fudhadhan jedhin abootun na biraa taate tun dogongora kiyyaati abshir anaa balleesse sii miti jedhiiti ofirra murteessi ja rabbiin subhaanahu wa ta'ala wal ihsaani akkasuma gartanii tola ooluu keessatti lakkoofsa duraa irratti argamaa ja rabbiin guddaan silaahuu namni tola namaa yaadu garannin beeyne rabbi tola isaa yaada nama tola isaa yaadu rabbi isaa fi murteessa jechuu akkasuma ajajni booda wayitaa'i dhil qurbaa agartanii nama gartanii sitti dhihaatu ollaa hay ta'u fira rahimummaadhaan foonii dhiigaan rabbi sitti maxxanse hay ta'u khayrii sirraan dhabin namni aanaa keetii namni sitti aanu khayrii sirraan dhabin jaan nama yoo gaarummaa isaatii fi haala biroo gartee keessa jiraachuu isaa beekuu feete namuma lama gaafadhuu jaan haala nama tokko yoo beekuu feete eenyu gaafatta namuma lama bichaa gaafattaa jaan ollaa isaatii fi haadha manaa isaa gaafadhuu jaan nama tokko yoo waanummaa isaa beekuu barbaade kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala aayata tokkittii kana keessatti sadan kanatti nu ajajeet akkasuma ammallee wayanhaa isin dhowwaa rabbii yaa garboottan kan kiyya dhaggeeffadhaa je anil fahshaa'i fahshaa'a jechuun gizee hedduu hojiittillee fassaramti ammoo jechaa waan fokkataa afaan keetii bahuuni fahshaa'ul qawli jedhama yoo ammoo gartee hojiidhaan waan hamtuu hojjette fahshaa'a gartanii irra guddaan isii zinaadhaa fi waan sana fakkaatutti gartanii fassarama wal munkar waan gartee quraanaa fi hadiisaan faallaa jiru waan rabbiin hin jaallanne waan namni aqlii qabu hin jaallanne hin hojjetinaa je munkara jechuun waan ma'ruufa gartee namni beeku kanarraa sharriitti gartanii deebi'u fokkataa gartanii jechootaatii fi fokkataa hojiillee haa ta'u hin godhinaa je wal baghi jechuun ka sadaffaa daariin dabrinaa je
bagii jechuun yaani zulmii namatti hojjetanii daarii darbu jechuma namni tokko gartanii waa jedhe bar kanaaf deemaa jettee osoo abbaan jedhe jiru ati jecha isaa hin fassariniif abbaanuu kana maaliif akkana jette abba bar akkanaafan akkana jedhe jee yoo si addeesse siifuu galte atuu ni fayyita yoo ammoo gartanii jecha namaa ofumaa kan keetii fassartu taate bar waa inni deemuuf ni beeka akkana jedhe akkana jechuun bar akkanaaf deemaa bar jettee yoo ati yaada namaa ofumaa dura buutee fassartu taate sehaadhaan baduu jirta kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala sehaa jalan deeminaa ni halaakamtanii nuun jedhe suuratu nahl ayata 90 irratti akkasuma ayata biroo keessatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala baaba gartanii akhlaaqni gartee haala gaarii qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'urra jirra kana dubbataa jirra maal jedhe rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو gizee hedduu irra namaa dabruu filadhuji ambar haqqii kiyya balleessite seerri kiyyaa bar haqa kiyyaa bar jechaa bichaa dhaammachuu osoo hin taane irruma namaa dabru dhiisanii bira namaa deemu khudil afwa irra dabru bira namaa dabru nama araaramu irra filadhu jee garte falmachuu fi nama kana gartanii jaarsummaa waamuu fi anatu haqa qaba anatu bar akkana godhe anaaf agartanii kana ta'e bar jedhaa ooluu kana meettuma dhiisi bira dabruu kana irra jaaladhu jeen eegasii hoo wa'amur bil'urfi waan khayriidha jedhame hundatti nama yaame je rabbiin subhaanahu wa ta'ala wa'aarid irraa deebii je anil jaahiliin nama gartanii hisaaba male nama dabru nama arrabaanis yookaan hojiidhaanis nama dabru biraa deemaa je rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala wajjinuu dhaabattanii naasayinaa je kanaaf agartanii sifaata mu'minaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala laa nabtagil jaahiliin nuti nama jaahilaatii wajji dhaabannee haasa'uu yeroon qabnu dhiifama abbaa kiyya jedhaniituma biraa deemani je kanaaf agartanii namni aqlii qabu gizee hedduu gowwaan lama of arrabsaa jetti oromoon maaliif jennaan ajaa'iba yoo amma nam tokko gabaadhuma keessatti gartanii sare akkana na goote siin jee namni gartanii amma eega saree dhagaye saree barbaada magaalaa keessa jechuu mee maal jette eenyu baanta yoo ati jette amma sareen daa'isaa jedhanii tan mareef si argan jechuu hoggu duraa namichuma saree jedhan saree barbaadanii dhabanii namichuma waa'ee saree dubbataa jirutti deebi'a ijji namaa laakiin yoo ati gartanii irra deebitee of barbaaddee ammallee akka sarummaan sun sitti gadi dhaabbatu goote situ gartanii lammata of arrabsee namichi ka duraa of arrabse kaani yaani gartanii sin qaqqabsiifne jechuu kanaaf shari'aan rabbii guddaa nama jaahilaatii fi nama daangaa isinit dabru nama wasana isinit dabru argitanii gizee kennitanii fi wajjin haasa'inaadha jaa garte ayata biraa keessatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akka gartanii haalaa fi amala gaarii qabaachuun qiimaa qabu jechuu duniyaa fi akhiraa keessatti maal jedhe rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuha alladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu yaa ayyuha alladhiina aamanuu je bakka kanatti ulamaa'i maal jedhan eega rabbi maqaa iimaanaatiin siyaame sifaata kana gajjabeeffadhu jedhan akkati warra iimaanaa taatu yoo ammoo ati gartanii sifaata kana waan himamuu deemu kana keessaa qoodan qabaanne yaa ayyuha alladhiina aamanullee keessan jirtu jedhan maaliif jennaan rabbii warra iimaana qabdan yaa mu'minoota kiyya jedhee isaaniin dubbachuu jira yaa ayyuha alladhiina aamanu yaa warra rabbitti amantan in jaa'akum faasiqun binaba'in yoo namni dubbiin hubanne namni gartee dubbii keessa gadi soon xiinxalin dubbii darbatu akkuma dhagayeen fuudhee darbatu oduudhaan isinit dhufe fatabayyanu isinillee akka isaan ta'ina eenyu jedhe eessaa baate akkamitti jedhaa dubbii bulchaa oolchaa hubadhaa je rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliif yoo akka inni dhufeen dubbii fudhattanii fiigdan fatusiibuu agartanii yaani gartee an tusiibuu qawman bijahaala ummata gartanii diliin qabne fuutanii dhayxanii balaadhaan wal keessa buuftanii sababni gartanii ayata kanaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkuma gartanii beekamu ummata gartanii islaamummaa keessa seene ummata diinii rabbii kana fudhate waan agartanii gibira islaamaaf kaffalanii shari'aa rabbiitiif zakaa yookaan agartanii zakaa baasuu qaban kana shari'aan itti wajjabsiifte gandi tokko islaamnaan oggusan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama gartanii horii san dhaqee walitti qabu horii san fuudhuudha agartee walitti qabu gandee abaluu islaamte biitii abaluu islaamte haya dhaqaatii gartanii zakaa haqa rabbii irraa fuudha horii isaanii irraa fuudha miskiinumaa achi jiru kenna jechaadhaan agartanii duuba rasuulli erge nama hoggu kan agartanii warri ergame sun turee jennaani namni kun gartanii jara san laaluu dhaqe yoo inni laaluu dhaqu gandi islaame kun ergamaan agartee rasuula rabbii akkam nutti hin dhufinii nabiin rabbii nama ergan dhabammoo
jechaadhaan agartanii shakkanii nama lama sadii gartanii farda yaabbadhaati dhaqaa rasuula rabbii nuu gaafadhaa ni rakkattammoo meeshaa kaan horii kaan isiniif hinnamoo maaltu isin dhibee nama maa ergattaniin fudhatinaa jedhaa nuu gaafadhaa jedhanii ergamaa rabbiiti waan qophaa'uu qabu qopheessanii nama lama sadii ergan jechuu ergamaa rabbiitti namichi oduu isaanii hubachuu deemaa jiru kunillee gama as bahee jara nama sadii farda yaabbattee gara rasuula as deemtu agarraan achumaan ofirra garagalee ka dubbii jara dhaabatee salaamu alaikum hin jedhin ka jaran eegin fiigaa dhufee rasuula rabbiitiin maal jee bar jarattiin agartanii nuti zakaarraa eegna islaama jennee zakaarraa eeguu jirru waraana qopheeffattee isin fixuu dhufaa jirti jeen ofuma biraa qopheessaa bar dubbii sihaa isaatiin jechuu akka sihaa waa balleessu hay ummannin islaamne daa dubbii khiyaanaa godhaniiti akka nu godhaa jirani Khaalidiin amiiratti godhee rasuulli jeeshii qopheessee erge jechuu osoo rabbiin isaan sattaruu baate ummata islaamaa akkanuma bilaasha fixanii turan jechuu ayata kana rabbiin nama sanirra buuse yoo namni dubbiin hubanne tokko sehaadhaan dhufee ummata islaamaa isin ficcisiisee rabbi isin baase dubbii hubattan malee tarkaanfiin fuudhinaadhaa je arra hedduu nama 199 yoo isin laaltan ummata maaltu wal ficcisiisuu jira hatta haadhaaf abbaa manaa mana keessatti maaltu wal ficcisiisuu jira yoo jettan haadha manaaf abbaa manaa sehaadhaan wal balleessaa jiran sehaadhaan mannin diigamin tokko lamaa miti sehaadhaan dhiiraa fi gartanii dubartoonni abbaa manaa ati manaa waliin hiikin ollaaf ollaa walitti hin badin biyyaa biyyi walitti hin badin tokko lamaa miti jechuu kanaaf rabbiin keenya gartee haala gaarii keessatti lakkaawama dubbii namatti dhufte hubatanii eega isiin adda baatee ragaa argattee hubatamte tarkaanfii fudhachuuni haala gaarii keessan laalamaa jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka gartanii yoo kana gootan malee fatusbihu alaa maa fa'altum naadimiin silaa gartee nama islaamaa qulqulluu fixxanii nadaamaanii fi gaabbiin sheenaan guddoon isinif buutii jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaaf agartee rabbiin guddaan haala gaariitti gartanii nu ajajee haala gaarii qabaachuu keessatti namni muuminaa tarkaanfii isaa keessatti haasawa isaa keessatti waan hedduu hubachuu isa barbaachisa kanaan deemuuni akhlaaqa gaarii qabaachuu amala gaarii gartanii rabbi jaallatu qabaachuu keessatti nama geessa jiruu kan kee keessatti illee dogongora hedduu sirraa hambisa jechuu kuni maal geessa duuba maalis geessa gara kabajamaa deemu gara dubbiin kee miizana qabaachuu gara gartanii namni qalbii keessatti si jaallachuu osoo beekin jaallatamta jechuu waan si jaallatuuf hin beeku namni suma jaallata kanatti maaliif amala gaarii kana sirraa mul'ata suuta deemuu sirraa mul'ata akhlaaqa bareedduu kana qabaachuun rabbi birattillee nama birattillee akka malee gartanii barbaachisaadha jaallatamaadha mee waan kanarra mi'ooftu ammoo insha Allahu ta'ala درسي دفتو ولد ديبنا ربي سبحانه وتعالى والروان دقاي اتفيدتي الرامل كاي ربنا وهاقودو وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته